in one. Namootni baay'een milkaa'ina isaanii arguuf jecha halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin dadhabee yeroo hojjetu, namoonni tokko tokko garuu yeroo dhihootti beekamtii, aboo fi qabeenya argachuuf jecha lubbuu isaanii dabarsanii ni gurguru. Bittaaf gurgurtaa lubbuu kana kan gaggeeffamu immoo dhaabbata seexanaa kan ta'e Illuminaantiittidha. Dhaabbata seexanaa kan ta'e Illuminaantii fi bittaa fi gurgurtaa gatii lubbuu seexana waliin kan godhamu mallattoo fi walii galtee. Akkam jirtu kabajamtoota maatii chaanaalii kooti. Ana Suraafeliidha. Chaanaalii koo kana subscribe gochuun wantoota nama baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi pirogiraamii adda addaa guyyaa guyyaadhaan ni argattu. Dhaabbata Illuminaantii kana keessatti lubbuun akka meeshaatti dabarsamee seexanaaf gurgurama. Isinis kabajamaa kan ta'e lubbuu keessanis sammuu keessan waliin dabarsitanii ni kennitu. Bakka isaas addunyaan kun wanta ani qaba jette hundasaa miila keessan jalatti hafama. Dhuma milkaa'inaa beekamaa fi wanta yaaddan biras ni geessu. Maallaqas walirra tuultu. Addunyaan kunis beekamtii keessan dubbatti. Karaa kanarra kan darbanii baay'een isaanii dhuma jireenya isaanii irratti dhoksaa kana baasanii dhaabbata seexanaa kanaaf bitamaa akka ta'an, dhaabbata kana waliinis mallattoo walii galteedhaan lubbuu isaanii akka gurguranii fi dhuma milkaa'inaa yeroo gahan kanattis dhumni isaanii akka hin bareedne ilaalanii anarratti haa dhaabbatu yeroo jedhan dhoksaa fi iccitii dhaabbata Illuminaantii kana addunyaaf himanii lubbuun isaanii darbeera. Namootni seexanaaf lubbuu isaanii gurguran kunis dhuma milkaa'inaa isaanii irra gahaniiru. Namootni hundis harka rukichaa fi ture. Garuu harka rukichaa wanti jiru Illuminaantii ture. Beekamaadha. Siree warqii bituu dandahaniiru. Garuu gonkumaa rafuu hin dandeenye. Kun afaan isaaniitiin kan dubbatanidha. Kiyyoo dhaabbata Illuminaantii kana keessa galtanii mallattoo keessan erga mallatteessitanii booddeettan deebi'aa wanti jedhu hin jiru. In sirbitu. Baay'ee beekamaa addunyaa irratti kan waamamuu fi muuziqeessa ajaa'ibsiisas ni taatu. Garuu jechootni isin fayyadamtanii fi walaloon barreeffamuu iddoo kana barreeffamee isiniif kennama. Qophii isin gootan kunis taatoleen harka keessanii uffata isin uffattan iddoo isin deemtan hunduu dhaabbata Illuminaantii kanaan kan hojjetame ta'a. Kan nama ajaa'ibsiisu dhaabbatni Illuminaantii kun namoota kiyyoo isaa keessa galchuuf jedhee kan inni irratti xiyyeeffatu beekumsoota garaa garaa irrattidha. Sababni isaas beekumsi lubbuu dubbachiifti. Beekumsi namoota baay'ee deebisuu dandeessi. Akkasumas amansiisuu dandeessi. Kanaaf beekumsoota garaa garaa irratti baay'inaan mul'ata. Fiilmii, diraamaa, muuziqaadhaan baay'inaan ni mul'atu. Haa ta'u malee lubbuu isaanii seexanaaf kan gurguruuf walii galan akka isaan yaadan waan hin taaneef akkamitti akka keessaa bahanis yeroo yaadan seexanni lubbuu nama sanaa akka badhaasaatti kan bitee ajjeesuufis boodatti hin jedhu. Namoonni baay'een erga itti galanii dhaabbata Illuminaantii kana keessaa bahuu hin dandeenye. Bakkeettis gadi bahuun ani Illuminaantiidha jechuun
yeroo isaan ifatti baasanii himan ni mul'atu. Baay'een isaanis ani Illuminaantiidha, dhaabbatni Illuminaantii jedhamu jira, adaraa keessan of eeggadhaa yeroo jedhanis boriin isaa akka du'anii bulan mul'ateera. Addunyaa kana irratti beekamtii kan argatanii fi maqaa isaanii waamuudhaanis fiilmii isaaniitiin osoo hin hafin kan leellisan artiistonni baay'een beekamtii argachuuf lubbuu isaanii qabsiisuun beekamtii yoo argatan illee keessaa ba'uuf yeroo isaan rakkatan ni argama. Addunyaa Illuminaantii keessatti sababa abbaa isaatiin itti makamuu isaa akka hin jaallanne kan hime Maayikel Jaaksan torban isaatti duhee kan argamedha. Addunyaa muuziqaa kanaa keessatti mootii kan ta'e ture Maayikel Jaaksan dhuma irratti isteejii irratti jaallattoota isaaf himee ture. Of eeggadhaa jedhees ifatti baasee himeera. Akkuma armaan oliitti jenne kiyyoon Illuminaantii kanaa beekumsoota irratti baay'ata. Muuziqootaa fi fiilmii kan ilaalu uummata baay'ee waan ta'eef yaadilee seexanaa kana akka sirrii tahan namoota biroo keessattis uumuudhaaf namoota beekamaa, kabajamaa fi jaallatamoo ta'aniin ni dhufa. Illuminaantii namoota beekamoo ta'anii fi hordoftoota baay'ee kan qaban keessaa Aliishiyaa Kees, Adeel, Anjeeliinaa Joolii, Beyoonsee, Bob Dylan, Britney Spears, Celine Dion, Chris Brown, Eminem, Jay-Z, Katy Perry, Justin Bieber, Rihanna. Warreen kun dhaabbata Illuminaantii akka ta'an ifatti bahee kan mul'atudha. Namoonni tokko tokkos isteejii irratti ani Illuminaantiidha yeroo jedhan ifatti baasanii ni dubbatu. Kabajamtootaa fi daawwattoota chaanaalii kooti, iccitiiwwanii fi dhoksaalee dhaabbata Illuminaantii jiran hunda kutaa kutaadhaan isiniif qabadhee dhufa. Kutaa lammaffaadhaan amma wal agarrutti nagaadhaan naaf tura.